ከአማርልን ይሄ በጣም ጥሩ ናንጀቴ ከሶማሊንስ ከነዋፍ ፈሪድ ናንጀቴ ማነት ገላን ሃቲ ማማ ምጫቀቢን አንጀቴ እጂ ሰያ ጀረክ ያከም ጅርተሜ ነጊ ሞከይሰኒ አያ አኔለን ኩኖ ኩመይ ስንገርተን ከና ዋን ኦጓመሌ ጋንቲ ነገ ቀምና ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አኪጄ አባ ዋቆዳ ሃቲ ዋቆዳ ዋዋ ቀምበይሌቱ ሃዳ ዋቆ ናንጃ አይጀቴ ዋን ዋቀም በይሌቱ ሃዳ ዋቆ ናንጃ አይጀቴ ቦዘተላ ሚሴንጀር አፊ ዋትስአፕ ፊ ኢሞ ኤገዳው እንዳው እንጀኔ ሼቃው ኤገተነ ለሰዴን ዳው እንዳው እንጀኔ ሼቃ ዮተነ ሰዴን ሞ ዳው እንዳው እንጀች ባነ ሼቃ ሚቲ ቀወዳ ኤጋ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ነሽር ወልጎዳ ሼር ወልጎዳ alhamdulillah galani rabbi fatau wonni hundi akhlaq na islama kanarra waye kanatin busy tawun gari miti kana boda dubbin baatesan nama hundaaf naamusa kannite sigale keesattu warre wahimanif keesattu warren warhim najanif keesattu warren nama gorsi najanif keesattu warri mudawwara fi kaloita khayyetef naamusa bareeda akkatan kun naamusa likki galeeda maalifi namu of eeggata of dagachuun hin jirtu jechuudha namni dubbisan irraanfate hirribaan nama qabaateero yaa bareedduutiyyaa yaa gashtiitiyyaa way dubbiin attanuma kitaabni jeesanii ati maaliif akkatti mirqanta gaafiti ani alhamdulillah maaliif ni beekta waan kana hundarraa bilisaan jira waan ta'eefin yaa bareedduutiyyaa bareedduun tiyya tiyyuma ee dhugaadha bareedduutiyya namni na hojii qabu hin jiru immo kada jiru wajin waan silatahamu qabu wajin bareediti yenamni na jiga munjira duga bareediti yaanuma qofa bareediti yajaan sanuma dubbin jirtu maalifi bareediti yenamni nija kitaba jaa yaa barki bareediti yaani hayya kunimma waan gaaffii qabu sigale ku waan gaaffii qabu immo akkaataa kanaan gaafati ya qabdu hitaana gaafati ya qabdu libaanjaw arshita gaafati ya dhabdemo girgiraa cabsitaa san yaa faaxeetiyya girgiraa cabsisan narraa dhiisi jana irraa mee wallahi jedhe laal jechuun kiyya nama akkaataa namummaatti ni dubbista jana namni janneen jiru jana gaafa jaamu afaan oromootti wal dubbisuu jechuudha namni ati walin dubbisneen hin jiru na wal dubbisa namni hundi dhugaa jirtu waan walirraa achi qaqqabnu hin qabnu wal sossobaati ulaa'ika humul badiin tanuma sheekaatii sana ammoo waan kophatti jirtu miti sigalee wal sossobaati ulaa'ika humul badii isaaniiti waan kophatti namni qabuu miti sigalee namni hundi ni qaba akkaataa waliin ja'amtu jira maaliifi namni nan jaaladhu yoo naaf hin rifanne namni nan jaaladhu yoo naaf hin rifanne mataan isaatu rakkoo qaba nama rakkoo qabutti dhiyaachuun gaarii miti sigalee cinaacha dadhabaa kee yeroo hunda ibsattaruudha gaa namni keenya gaafa magaalaa dhaquu ni beekta gaafa magaalaatti yookaan gabaa takka dhaquu deemu uffata babbareedaa kakkaayyatee dhaqa sigalee akkasi cinaacha kee babbareechitee eeggachuudha deero wanni si qabu sani assalamu alaikum warahmatullahi akkamiyaa bareedduutiyyaa yoo jabaattee ni jetta ajenda kana gabaabsa please silaanati laadda geeffadha ajenda dheereessu something wallahi ajenda dheereessuuf miti ani eenyullee komachuuf miti eenyullee qeequuf miti sigalee eenyullee qeequuf miti eenyullee jeequufis miti sigalee yookaan madaa nama tokko kakaasuudhaaf miti sigalee waan hunda ani dubbii akka mataa kiyyaatti waan kana keessaas kanii seenee jiru nama tokko qofa wajjin seenee jira kana gizeen ja'u ani ammoo akkaataa silaa dubbiin ja'amte sanii ni miti sigalee namaan dubbisu namaan jaaladhu tokko niin qaba tokkichaa sanii achi namni biraa naaf hin jiru takkittiin ammoo gara halaaliiniin kajeellaa qabamee ta'ees sanuma sigalee takkittiin na hin qabus gara halaaliini akkaataa saniin ammoo akkasii taatee akkasitti akkas gootee osoo abbaa fedhellee ta'e hin bareedu sigalee dhiiruma teenya hundarraa hin bareedu maalifi walla akkaataan san tiko maal jeetiin isinii maga
dubbiin faatee silaa naman dhiistu rabbiin bar ilmi dhiiraa tokko gaafa dura ol kee dubartii jaalata dubartiin dhiira jaalatte jaalalaan naqamee jaa dhugaa jaalalti nama ni qabdi jaalachuunis ni jirti akkaataa kanaan ammoo safuu fi duudhaa dhaba namni akka fadhu dhabe akka jibbuu dalagaa jaan ammicatti wanti sagalee akkasiisan baafteefis namni akka fadhu dhabu akka jibbuu dalagaa waan jaanirraa waan ta'eef waan sangoote waan biraatii mitiis immoo gama Hamzaatii fi gama Ustaaz Aliitii fi gama Ustaaz Jaafar Bayaaniin yoo ta'e wal dhabdee jidduu isaaniitti jirtuutu xiiqii dila kana hore siigalee wal dhabdee gidduu isaaniitti jirtuutu xiiqii dila kana hore durumaa walitti jiran yeroo sommanni gees yeroo hunda namni dhiifama walii godhu isaantu ture silaa jara kana walitti qabbaneessuudhaatu gaarii ture durumarraanu walitti qabbaneessuudhaatu ture walitti araarsuudhaatu ture kana booda daawun imo misenjera WhatsAppidha an kana booda daawun jeetiin jira adeero an fitinaa seenuu hin danda'u maaliif an dubbii liqeeffachuu hin danda'u dubbii waliin liqeeffachuu hin danda'u siigalee dubbii liqee keessa wal galchuun gaarii miti akkaataa sanii gaafa tiyya qabdu libaanjoo aarsitaa gaafa tiyya dhabde immoo girgiraa cabsitaa asin ilaal siigalee way dile san akkasii golgol deemsa hunda akka namni naamusaa waliin haasa'u ta'uudha tokko akka namni naamusaa waliin haasa'u gochuudha wanti akkasiisan baay'ee ni mul'ata kana booda gaafa tiyya qabdu libaanjoo aarsitaa gaafa tiyya dhabde girgiraa cabsitaa girgiraa ta'e cabsu achumatti waliin nagee taatee jiraatta girgiraa cabsu akkanuma nagee waliin taate malee sababa kiyyaan girgiraa cabsitu yaa baate sababa kiyyaan girgiraa cabsuun hin jirtu wali sababa kiyyaan girgiraa cabsuun hin jirtu yennaa tiyya qabdu libaanjoo aarsitaa gaafa tiyya dhabde girgiraa cabsitaa dhagaa dubbiin way good waa kan beeyneetu haadha waaqoo naan jaa jettee yaa naati waaqoo faaxeen namaaf rifattu gisee gari yaa faaxeelee tiyya isin gaa namaaf rifadhaa miskiina yaa bareedduu tiyya jawusan adaraa kanatti immoo ta'a cinaachan cabsinaa teessanumaa ja'ati ta'a dubbiin tuni waa akkanaa miti Muhammad Ogiyya artist protocol ne gatto mire afaan kee kana rabbi si gadhiise gaafa afaan rabbi nama gadhiise dubbiin gaafa rabbiin afaan kana nama jalaa gadhiise yaa mintiqashooti yaa bareedduuti yaa magaalleetiyya yaa bisiitiyya bargariin nama qaa bintii tan yaa bintiitiyya way good way kanuma qaa maqaa bareedaa ati kaadhaa fi abbaan si baasee caalaa hin beektu maqaa haadhaa fi abbaan kanuma maqaa yoo taates kanuma haadhaa fi abbaan isiidhaa isii baasee san hin yaami yookiin taan ammoo qilleensarra ifin walchina dhiiroo rabbi nu haa sattar aboota magaalaa akkanaatirra rabbi nu haa sattar wallaahi rabbi nama haa sattar namumadu bakka tana irratti ol ba'uu hundaa'u rabbi isaa haa sattaru gaafa qaala jaanii fi gaafa qaala hin je'in illee rabbi nama haa sattaru siigalee way haaluma akkasiisaniin mataa wal qocoluun kun bofuma mataa dhawanii malee hamileen kee antee hulli gizee bakka hilleenaan kee bakka san waan jiruuf jecha boqonnaan qabdu yeroo hundanii yaaddooyta waan akkanaa kanaan dhiirtii bakka kana booda yaaddoon nu qabdee jirti amma ani sheeka feetee wamma booda hin amanu takkittii tiyya sun bira namanu ajenda argitan wallahi ajenda wallahi yani ajenda kana raasutti jiru rabbi ja'a wallahi wa billahi ansimu wallahi wa billahi akka mataa kiyyatti alhamdulillah waan tokkos gaafa yaadan namarraa haasa'uun gaarii miti gaafa qubar tokko namatti akkana jette laal meeqa gara kee jira sadiitu gara kee jira siigalee gaafa tokko akkana namatti jette sadiitu gara kee jira siigalee ከአማርሌ ይሄ በጣም ጥሩ ናንጀቴ ከሶማሊንስ ከነዋፈሪት ናንጀቴ ማናቲ ገላን ሃቲ ማመን ምጫቀቢ ናንጀቴ የጀትያን
gaaf tokko beektaa haati manaatii fi abbaan manaa wal lolan si galee haati manaatii fi abbaan manaa yeroo si wal lolan manguddoon ka haati manaa kun sokkaarraa galchaniiti manguddummaa jidduutti gadi ta'anii gaafa haasawan jidduutti manguddummaa haasawanii beeyte haasawa kana jidduutti kaawwalleenu isiin dubbii tana garaa hin fixanne garaa keessaa akka barbaaddutti dubbii fixachuu hin dandeenye waan taate beeytanii amma gaa osuma jaanii manguddoon akkatti haasoftettu haasawanii jidduu isaaniitti nagee uumne jedhaniituma osoo isiin garaa isiitiin fixatiin ka'ii irbaata nu godhii jedhanii marqaa amma marqaa kana gaachi seenteetuma marqaa kana walitti garagalchanii miti warri faaxeedhaan beeytan gaa marqaa kana akkana walitti garagalchiti manguddoodhaa mana tattaa'utti jirti daftee maa hin fidne jaanii yaaddoo seenan yeroo kana bira dhaqee gaa Muhammadoon amma araaramtee jirti jedhe yaa faaxeetii yejeen manguddoon tursiifattee jirtiiti marqaa dafiitti ol kanni ka eddaa isiin garaa keessaa dubbii waan hin fixatiniif jecha maal jedhaniin gaa kokorsaa jaaniin beektaa biyya keenyatti kokorsaa jaaniin yookaan laaqaa jaaniin waan akkas leemmana jettaniin immoo ishee leemmana san fuuteetuma deembochinarraa jettee akkana jette marqaa oowwaa fiddeetuma afaan kanarra baastee boo gaafa kana maal jee manguddoon kaa yeroo kan mana tattaa'u jiran gaafa gadi ilaalan akkana jechuu isaa kana arganiiti jiran yeroo isin akkana jettu marqaa oowwaa asirra baastee marqaa oowwaa asirra baasnaan soogiddi ga'ee jiraa jedhe soogiddi wallollee jechuudha akkamitti akkasina gootaa jechuun itti ulfaateetuma soogiddi ga'ee jiraa jedhe lalfu Muhammadoon akka fedhellee hammaatu waati qollee taatu inuma sottara yoo garaa jabaatee yoo dubbiin itti jabaattee dubbii dila san deemsisa malee yoo dubbiin jabaattee dubbii dila san deemsisa malee akka keessan kanatti garaa jabeenyaan afaanis gubbaan kolfa yaa bareedaa kiyya jecha keessaan ammoo yennaa sila gubbaan nama rabbii keessaan kuduraa rabbiisi no keessaan kuduraa rabbiiti ayis falligum bareeddu taatu bareedinuma keessanii dhiifadhu keessa kee kanaan hammeenya meeqa raawwatin nam meeqaatu si booda waa dhaggeeffata nam meeqaatu si booda waa meeqa arga Muhammadoo kiyya atis ifirraanfattee afaan keeti waan hunda keessan galin ifirraanfattee afaan keeti waan hunda keessan galin dhiibbaa meeqa yeroo hunda hamilee kee hin cabsin dubbii faaxeetiin hamilee kee hin cabsin maaliif silaa nuti gargar dheenu hin jiru jaalattus qiyaasumatti jaalattu osoo si bira hin geenye dubbii gaafa silaa waan jette beektaa haadhaatu nama guddaadha salaata kanan beektu beektaa ol kaatee ka Allahu akbar jetteeti dhaabbatumatti faatiyaatan erguma qaraatee fixee booda attahiyyaatu lillaahi attahiyyaatu lillaahi wassalawaatu waxxayyibaatu jette micaan xiqqoon lafa teessee akkam jetteen seeta umma guddoo jetteen waan silaa taa'umsatti jaan hunda dhaabbata fixee yeroo gatteessu waan jettuun silaalaa jetteen jechuudha yaa umma guddoo waan silaa taa'umsatti qara'an hunda dhaabbata qaraatee fixeeti yeroo gadi teesse waan jettuun silaalaa jetteen micaa xiqqootu yaani bar attahiyyaata silaa lafatti qara'an attahiyyaata silaa lafatti ja'anii qara'an umma guddoon ol kaateetuma attahiyyaatu lillaahi jette akkas ilaal waan silaa gaafa wal bira gaa walitti haasawan gaa waan silaa gaafa wal bira dhufan silaa walitti haasawan ati immoo dubbii onlaayinumarratti hin fixiniif jala qufadhu dubbii sun dubbii bareedduuti jettu sanfaa gaafa mana keessa dhufte haasii taatu adiiroo mana kaayyadhu as keessa kaayyadhu laa qomotana keessa rabbiin dhiirtii waa hedduu ba'attiiti dhiirtii waa hedduu ba'attiiti as keessa kaayyadhu kasanii achitti waan biraa keessa ibseentee kofoo ofirraan baasiin jaakkeeta ofirraa baasuun gaarii miti yeroo qabbantii dhufte malee ofirraa baasuun gaarii miti akkasiiti uffata ofirraa baasuun illee gaafuma jaartiin si bira dhufte haa taatu uffata ofirraa baasuun illee gaafuma jaartiin si bira dhufte haa taatu yaa faaxeetii yaa tifaan rabbinaaf si haa qajeelchu tiyyataniin baanu san rabbinaaf si haa qajeelchu anillee siif na haa qajeelchuti yoo akkasii walitti kadhatan malee taatu bar faaxee ofirraatti kadhadhaa du'aa ofirraatti godhaa laal faaxeen namaa rifattu yoo keessattuu guyyaati aarsite faa guyyaati aarsite isii si quban qabdu hinkaa imma siin jetti ilaal ulee rukuttaa mataa keessa
akka mataa olin qabanne zim jettee jiraatta jechuudha. Rabbiin jaartii hamtuu fi jaarsa hama rabbi namarraa qabu. Yaa Allah keessa keenya nu xaahaya keessa kana rabbi nama haa nama gaafa rabbiin nama xaahare keessa kana wanni sanirra gaariidhaan hin jiru. Gaafa rabbiin keessa namaa kana xaahare wanni sanirra gaariidhaan jiru. Akhlaaqni bareedaan guyyaa dura si dubbiftu salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ati sammoo sagaleeti mechaati yechaati yoo as keessa waasi jiraatanillee yechaati wa alaykum assalam warahmatullahi jetta. Way good salawaatu buusa. Way wallahi salphanne war way salphanne waafne bo kafana hundan nurraa beeti kafanni bar Maamadu Raabee jira. Egaa jara kiyya. Mee akkaataan san hundi owwaatu jira. Xiqqa shawarra gandarraa deemin bakka biraa jira. Maamadoon taatu salphate. Maamadoon kiyya dubbii quban qabu. Kasilaa ganda keessatti beekamtii fi dhageettii argatee hundi dubbummaa jannataa gaafa baanes barfaaxeedhaan baanee adeeroo maada gannasa jannataa gaafa baanes yaa faaxeetii yeeseen tunu baase jechuun kiyyaa miti rabbi sababa isinuma godhe immoo sii galee sababa isinuma godhe waan hundi dhiirti gaafa salphattu faaxuma godhe rabbiin faaxeen ammoo hedduu salphattu sii galee mee dhiira gowwaa akka hin taane keessa jiraatu yoo ta'e malee rabbi gowwaa naman godhini gowwaan hin dhalatin jaan dhalatus hin guddatin guddatu bakka hin gahin jaan maaliifi ani ma Hamzaan komadhu sii galee wallahi Hamzaan komadhu Hamzaan aareeti waan san ka godhe Hamzaan ni aare baay'ee aare durumaa wal aarsaa jira waan ta'eef isii akkasitti waan san qopheessitee isarratti ergite san wallahi yaa Allah aboo rabbiin naamusa rabbi nu waaqan wallahi dhugaa naamusa rabbi nu waaqan bar protokoola kee eeggadhu adeero ifin jir gaaf tokko beekta haati manaa abbaan manaa kun sheekhaa beektanii sheekummaa isaa kanaan dhageettii guddaa qaba ganda keessatti beekamtii qaba maaliin jaagaa waan inni isin hin jiru qabu nama guddaa sheekhaa kana nama hundaa kabajaanii beektanii isinillee namuma kabajan waan ta'eef barru nama kabajan bira waan akkanaa dhaga'uudhaaf dubbii haaree isinii godhe malee dubbiin akkanaa durumaan jirti qabadha yeroo kana sa sheekni kun anaan sheeka ta'e moo isiniin sheeka ta'ee jettee gaafatte qaallittiin yeroo kana maal quba qabdaa mitiin talaati nurraa us jedhaniin us nurraa maal jett ma afaaniin qaba jettee dubbatta ajaaniin afaaniin qaba jettee dubbatta ajaaniin haya akkasii jetteen tole haya isin eddaa dubbii hawaasni isa leellisuu san waan jibbiteef jecha maal goote garuma qabatte guyyaan jimmata sheenni ummata gorsuudhaaf jecha gara masgiidaa kute qutbarratti ol beeka بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني في الله أما بعد جي قابود بي اسمه أما بعد الرجيه يروخنا هاتي مناتون مسجد دفتي بو مال قوتي دفتي سيت والله ستري دبا دفتي دبا يرو دفت مال قوتي سيت مسجد الردابتت ما أبو يتين غرورة كينياتين دي مجير دي ماتي daa'imman mana jiraniiti kara daa'immanii san kootu jetteen masjida guutuu manni jala taa'utti jiran sheetichi waan jiru wallaaleetuma ammaa ba'at kutubaa qara'uu danda'a gorsa kam dhagee olii gorsa kamtu isa dhufa waraqaa qopheeffatee dhufe wallahi hanga san bira haasa'uu dadhabe sii galee ammaa ba'at أما بعد ما جاء شيء قد باسلا أمة قرصان يا هواس كينيا اتقوا الله بكسلا جو أما بعد ما جاء أكاسيت دبين أفهم ولا شفتي أما بعد شيء قد بافته يجو أما بعد ما قد بافته دبين فاتي قوية شيكاتي ربنا مرة هستر ورا مرتوغنا واي ورا مرتوغنا keenya ka kofoo surree uffates wadaa keenya ka surree uffates aboo rabbii sin haa qaceelchu bakka hunda keessatti wallahi rabbiin waa qaceelchu waliif nu haa qaceelchu awwaan biraan jiru rabbi walumaaf nama haa qaceelchu wanni sanirra qolxuudha
wanni sanirra bareeda hin jirtu. Maaliifi ilaalchi gaafa nama bade waan hunda keessa galan jara kiyya. Ilaalchi gaafa nama bade waan hunda keessa galan. Rakkina silaa jiru hunda dandamachuudhaaf tarii duraa waliif yaaduutu gaariidha. Namatti dhiyaatu tokko dantaadhaaf namatti hin dhiyaatin. Kaleessa galgala odeeffannoo wayii takka gizeen dhaga'u ispoonsara naatee iyyeetiin hin dadhabedhee dantaadhaaf waliin jaalatinaa. Biyya ormaa jirtiif isin jaalatin biyya keessa jira bisan jaalati yoo dantaan jaalalaa isin jidduu jiraatte malee. Namni keenya faaxiin teenyatu jaalala beetii jenna amma. Mee ani eenyumaan amanee ulii jaalala dubbadha. Mee eenyuma amaneetiin jaalala uumaana keessa jirtu san himadha ulii amma booda. Maaliifi wal jaalachuun hafteeti wal shakkuun dhufti. Gaafa wal shakkuun dhufti jaalala si keessa jirtullee wal keessatti ukkaamsuutu dhufa. Siigalee jara kiyya gaafa wal ilmee ilaalcha keessan kana bari nama amantii teenya hin qabneetu waan gariitti dalagachuu jira. Isinii galee nama waan garii keessa hin jirreetu mi amma faaxeen teenya jaalala beeytiin jaa amma. Amma bari gaggisee garii beeyta akkamitti warra naftanyaa kan akkamii fuudhaa jette akkana jettaniiti abiyyi faa komattan. Akkamitti naftanyaa fuudhaa har'arraa eegalee naftanyaa hiikuu qabaa jettan. Duba naftanyaa yoo akkana irra caalte yoo yaa bareedaa kiyyenee qonjoo yoo jette isin jiraachisuu dandeessi waan ta'eef maal ta'a? Maammadoon keenya dhaqeetuma wulii mana warra qonjoodhaa ta'a jechuudha. Mana warra qonjoo dhaqeetuma wulii yaa bareedduuti jechaa inninis. My God. Mee faaxeen teenya amma jaalala beetiin jaa akkanatti eenyu amaneetiin jaalala dubbadha. Wallahi eenyu dubbadha. Mee eenyu amaneetiin jaalala himadha. Eenyutti amaneetiin salaam alaikum jaa. Maammadoon ulii bakka indasii kagaxxama akkanaa jira waan ta'eef deemeetuma ulii mana warra qonjoodhaa dhaqee mana warra qonjooti. Mana warra qonjooti jechuudha. Hiikuu qabaa jettanii bara akkana wajjin ka akkana dhiira teenya godhu jirtan. Ka akkana dhiira teenya godhu jirtan. Ka akkana nu godhu jirtanii naftanyaa akkami fuudhaa jettan dhiirti teenya. Dhiirti teenya irraa eegalee Oromoo fuudhuu ishiintu nu murteessa. Mee akka kana keessatti akkam jeetiin jaalala himadhaani. Ani akkam jeetiin jaalala dubbadha. Kuma dubbiin akkana. Dubbiin taatu garatti garbanu taate dubbachuudhaaf qomatti qeera yookiin tabbanutti taate. Hin dubbadhu ulii ani. Inni kaan baala afaan kiyya qabadhee jira. Salaam alaikum bakka dubbiin. Gaafa rabbi naa laaffise. Mee kaa kiyya booda waan takka dubbadhu. Viizaa rabbiitiin qabachi booda. Waan hin taane nu naaseessina. Waa hedduutu jira. Gaafa sheenii akka isaa sitti hime malee akka quraana irra jiru sitti hime. Akka quraana irra jiru sitti hime sheetichi. Akka quraana irra jiru sitti hime sheetichi. Duba akka isaatti akka quraanaa gooteeti. Way ustaazoche mayaanuli. Ustaazoche. Rabbumaatu qilleensa ustaazoche kanas ol kaase. Kawricha tokko rabbiin ol qaba gofadhees gaqqaba. Rabbi eega wal nu qabee gannuun qabini. Ooguu taatuuf nu fixe. Lafa oowwaa dheenerre. Kanaaf jara kiyyaa akkaataa kana wajjin awwaniin isinitti himu adaraame ilaalcha keessan kana bareeffadha. Amantiin teenya waan dhiisteen qabdu. Akka kitaabni jee akka afaaniin dubbatamu sanii olii osoo dhageessanii kitaabni akkamitti akkana jaa jettan. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam waan takka illee nambisne. Taalee nun dubbachisnaa meena dhiisaa walleenu. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tajaajila barsiisee Baangaalii yeroo manatti fakkaachuu nama biraa wajjin akka nama jaalala beekutti Baangaalii fa'aa wajjin dhaqanii suuraa nu ka'an. Gaafa nutti dhufan immoo akka kana nu godhan. Keessaa muummadoon biraatillee akka fadheeti warra ustaazotaa kana akka namummaatti isinitti haasawaniiti. Garaan isaanii xaliila gaafa isinitti dubbatan adeemsa kana gochuudhaaf hin yaadinaa jara kiyya walii rifadhaa. Ustaazota kana rifadhaa fi naafis rifadhaa. Waan biraatii miti. Naafis rifadhaa. Akkana ture. Kanaaf jara kiyya ani isinirra beekeetii miti gaafaan akkanatti daraa keessan nu dhiistan ani akkam jeetiin amanuuli.
tokko waan naan jee beekta abo ani jedhu durumaanu dhalaa teenya tana kajeellaan qabu gaafa isii kajeelanis kun akkana nama gooti gaafa isii kajeelanis akkana nama gooti an dhalaa amaara islaameeffachuu turre naa wayyaa jee haza maal jechuudha akkaataan kun silaa rabbiin hiree kana gaafa namaa murteessee akkuma tokko namaaf taati takkaasitti hammaatti takkaasitti jallatti takkaasii tolti mee abbuleeysoo mee akkuma fadhe haa ta'uuti dhalaa oromoo teenya isiniin kun qaaliidhanuuf rabbiitu isin qaaloomse rasuulli rabbii isin qaaloomse sallallahu alaihi wasallam amaanaa je'eeti dhaammate dubartoota amaanaa je'eeti dhaammate rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbiinis akka dhiirtii isin jaalattu godhe cinaachi dhiiraa kun bitaan isaa hirruudha eenyuun guutama jennaan dubartiidhaan guutama kun lafee jalloon isin irraa uumamtan san eenyuun diriirti jennaan dhiiraanii diriirti gaafa dhiirtii isin cinaa dhufte bareeddan isinis dhiirtinis gaafa dubartiin bukkee isaa dhaabbatte cinaa isaa dhaabbatte bareeddi mee yaa jara kiyya assalaamu alaykum bira takkaa nam tokko waan takka nam biratti ni matu takkittiiti yemmoo harkaa hin qaba takkittiiti harkaa hin qaba takkittiiti yaa rabbiin naaf haa qaceelchuu siifis na haa qaceelchuu waliif nu haa qaceelchuu akkasuma dubbiin jirtu yoon akkan isin hin jeerre wayyaa kanaaf mee cinaacha waliin cabsina akkanatti ilaalcha waliin cabsina hamilee wal buusuun gaarii miti namni sababaa keetiin hamilee cabe tokko wallahi rabbi irraa si gaafata hireen sii toltu hin jirtu sababaa keetiin namni tokko hamilee cabuun hin gaarii miti jaalalaas mee akkaataa namni nama jaalatutti jaalala beekaa jaalala gowwaa naman jaalatina teenya gaafa dhuftees tamna wanti irraa nuu gochu wayne gudee ifal jaaladheen jira ibakka jettee akkas nama dhee jira jettee tiitook irraa nuu gochu dhaluma teenya dubartii teenya tan koolisteroolii dhuydus teenyu tan koolisteroolii nu dhuydus bareedduma teenya tan hayaa bareedduuti jedhu bakka akka kanatti mee amma akka kanatti mee akkanatti amma akkami kaame wanni na yaasa'u sirrii miti maal haa jiru akkana achiin hin qabne akkise keessa jiru san kiyya ta'uu hin danda'u akkanumaan na yaasa'u kanaa tokkana naaf waan si keessaa ta'u naaf qabatte bilaal kiyya mee akkamtu wayya tan koolesteroolii tiitook irraa ittiin nu gochuus isaan waan haarii ajandaa dhala dubartoonni keenya as baafii jiran kun maal jechuudha tan ni murtee jaanis way yaa rabbi ya allah sattaaroo nu haa sattaru rabbi waan hin jedhu qabu anin beeku kumaan jedhu rabbiin guddaan gallaate hoo isiinaa jedhu jee qaallichi wallahi hedduu takka I am sheemiidha dubbiin akkana hin bareeddu bar dubbachuuf illee hin bareeddu dubbiin nama keenyaatun dubbiin dubartii teenyaatunii fi dubbiin Muhammadoo keenyaan bareeddu hogguu takka warri waan saamuna mana keessaan dhiqan fidee nu dhuguus isaanuma hogguu takka kan fidee muumina online irratti garafus Muhammaduma keenya way Muhammadu Abdullahi way good maqaan Abdullahi waa badee mee akkaataa kanaan mee na kun qaroomina jenna amma biyya gurguddattee jirtani Afrikaanochi biyya gurguddattee waan jirtaniif jecha bakka waan mee takkaa dubbii akka maateen teenya hojjettaniitu dubbii akka Muhammadoon keenya dalaguutan takkaa faranjiin bilbila tolchite akka kana waliin goone والله تكما دبين فرجين وجدت تكاكر ولي قولي مال أتانوغا أكاكنا جرى أم كم فالا إنه فكر الورم ناس دو جالالات أن جالالان بيكو أنا كذا كنا جالالان بيكو دوغا والله أكذا كنا مو maaltu na galcheebo jaalala maaltu na galcheebo very good angi shamisa kiyya kana sodaadheetiin jiru eegadeen gaddaawuda
Shambii biyya kana sodaadhee jira. Maal ka akkam jeetiin dubbadhaa ure. Sanii miti asanaasoo barbaadeetii miti yaa bilaalee kiyyaa. Ati eenyu maqaan ani Alijiidha dhugaadha Alijiidha ani Alijiidha. Wallahi firaafis kana booda yoon qaceelee samma booda alhamdulillah rabbil alamin rabbiin tartiiba irra rabbi nuuf haa kaayoo. Jaalala namaa harkaa baatus rabbi namaaf haa tolchu. Wallahi samaaliin irraa baradha boo akkanattiin irraa baradhaa boo waaniin irraa baradhu hin qabu. Kanaaf akkasii jara kiyya wallahi duba hedduu takka nama qaanfachiisaa mee du'aayee waliif godha nama jaalatte yaa rabbi naaf qaceelchii janajjanuudhaan dura gizee dura dubbisuudhaa deemtu yaa rabbi kiyyaa nama gaarii nama kana naaf qaceelchii je'iitii dubbisi janajjanuudhaaf gaafa deemtu. Gaafa janajjanuudhaaf deemtu nama tokko yaa rabbi nama kana qalbii teenya walitti tan sirrii gaxxamtu nuuf godhii ja'ati du'aayii godhaati janajjana yoo janajjantan. Silaa janajjanaa dhiisaa jaanis namni isin dhageessa waan hin jirreef jecha gaafa wal janajjanta yaa rabbi hiyyaa nama kana qalbii isaatii fi qalbii tiyya walitti gaarii nu godhii ja'ati du'aa'iif itti godha. Maaliifi wanni du'aa'iidhaan jalqabamte takka gaarii taati. Namni gaafa qalbii isaa keessatti du'aa'ii walitti godhu qalbiin isaa kun hedduu takka qalbii wal gaxxamaati deemti. Qalbii wal gaxxamne faayidaadhaaf walitti himatti eessa jirta waliin jechuun dhufnaan faayidaa keessa jira laal. Ati biyya tam jirta. Akkasii wanti kun deemee duba jaalala nama jidduutti uumame san jaalala nama jidduutti uumame san balleessiti. Silaa bari hin dubbisnu jennullee dubbisuu keenya hin dhiisnu. Dubbisuun hin oolamtu. Dubbisuun hin oolamtu. Nama kana namummaa waliin qabna bar rabbiin akkaataa namni waliin dubbistanii jechuun tun hin jiru bar. Wal dubbisuun gaarii miti jechuun eessa jira namni addaan oola hin oolamu. Fuudhuun keetiis hin oolamu. Heerumuun keetiis hin oolamu. Waliin jiraata namni. Waliin jiraata. Laakiin adeemsa kanaan akkaataa kanaan isinillee qeequu barbaadeetiin miti beektaa? Isinillee qeequu ni barbaadeetii miti. Isinillee qeequu barbaadeetiin miti. Wallahi isinillee qeequu ni barbaadeetii miti. Ani sirriidhaan jiraa jechuu miti. Waan tokko namni keenya kun nam wal dubbisnaa yaa bareedduu tiyya waliin jechuun ni jira yaa qashxii tiyya waliin jechuun ni jira yaa habiibtii waliin jechuun ni jira. Akkaataan kun waanuma jaalala nama jidduutti mi'eessu malee waan jaalala nama jidduutti busheessuu miti. Jaalaltis ni jirti ni haasawa namni jaalala. زين للناس حب الشهوات من النساء جي ربي سبحانه وتعالى قرآن إساء ستي dubbisan malee akkaataan itti wal fuudhan illee hin jirtu dhugaa wallaallachuun ni jirti wallaallachuun jira moo dura wallaallannaan fuudhuun salphaadha wallaalladhaa gisee hin jiru ammoo bakka san hin jenne ani hin jenne bakka san hin seenne kanaaf akkaataan irra bareedaan irra gaariin sammuu teenya keessatti waan faranjiin beeytu dhalaan teenya wallaalu waan faranjichi beeku dhiirti teenya wallaalu maal jechuudha faranjiin amantii hedduun qabne tun akka nama amantii qabuutti jireenya isaanii bareechanii jiraachuu jiran nuti immoo warri jireenya islaaminaa qabu ka amantiin quraanni jidduu keenya jiru ka akkatti nuti wal jaalannu nuuf ibsu ka akkatti nuti wal kabajnu nuuf ibsu yeroo quraanaa fi akkaataa kana hunda dagannu adeemsa kanaatu nu qunnamaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa isinirratti dheeraadhee dhiifama naa godhaa ammaanis imaluudhaaf waan hin jiru jecha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.